Asigatiin jiraa maal to'asu kana fite sigatiin jiraa dur jirti jaartii wallola ani ayyees sidee situme gali ayyees yoo rakkoo qabaatte yoo sini wallaansisti tafe si wallaana jenne ogwaaniifis dhufe hin galu yatti namarra taksitti natti ashoofte natti hanjamtu sababa san ta'eefu balbala keeti jira ilmaanii fi jinni ilmaaniin qabatte keeti jira balbala baate tana anaafise walagala tamam ta'een gaddaa sanuu siif haftin seen sanuu sirra hin kafalu ta'a sababa san ta'eef kun olaal fidadheetiin jira ni gartaa saniif jechuu nama si wajji wal madaaluun fidadhe ilaal ijoollee xiyya haadha taatee fi waan isaan barbaadan gootee fi naa wajjin gargaartee ni guddiste Ni guddisa harka lamaanii. Aywa sababa san ta'eefu duniyaa balbala kee xiyyaa baate taanaan miila keessa cabseetiin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtanii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Onogaa dhiyootana guyyaa iidarraa eegalee ilaa hangaarratti isinitti hin deebine. Eid Mubarak bagatti isiniin gee warra amataa warra amatuu kanas warra amata hedduu warra baranaa warra bara hegeree nu haa godhu isinillee haa godhu walumaanuu takkanaati akkam iidarraa haftanii takkanaati onogaa dhugaadhaa eessa qotan jechuun kan isinillee nooltanii. Duniyaan isa akkuma quba qabdan ala jirti tamam anis ijoollee wajjin mashquulaa ijoollee iidaa mashquulatti jira saniif jechuu har'aan tanan iidaas firraa finnee har'allee dalaga deebi'e ijoollee wajjin akkas mashquula jira takkanaafiin isinirraa kuteen isin hin jaa bagatti geessan baga iida gootanii iidarraa haftan takkanaatiin isin hin jaa akkam jirtu nagaa fayya qabdanii kunoo har'a na cinatti nama haaree argitanii namni kun nama isin hin beekne har'aan tana anis dhiingidda duniyaa waan jetti quba qabdanii qaaniin an hoggali jee an itti dhaqee jechuu manguddoollee hin geessine matuma xiyyaan hin dhaqe hin galuu naan jette jechuu akkasitti anilleen daawwattoota keenya gaa takkanaati maaliif haadha ilmaanii hin galchine haati ilmaanii ala teessee ati maalirraa asirraa nutti iyyaa ooltaa naan jettanii harkaati jira dhugaadhaa silaa haati ilmaanii ilmaan bira galtee ilmaan sidii keessa deebitee bareeddii akkuma isin jettanii garuu na dhagee utidee an namaati konkoo sinicha kaatee an simpiraangi godhe malee konkoo cha kaatee na tumtee keessa dhiiga ganneete tin sibira galaayii garuu mana keessatti hin deebi'uu jettee na ditte jechuu waan ani naasib balleessa kalaate naasib balleete gali jeeni hin galu ganaan jette wanni irraa manguddoo barbaadu maali jechuu akkasitti an sii gadi hin jiru ani maarreedha an maali sii jira naatu sii jira sagalee yaada duuba rafa haasoo kan hundi sii haasoo jira quba qabtanii argitan dhagese ilmaan si dhiiftee mana si dur jirtii jaartiin wallola dur jirtii jaartii tuma narraan hin baane dheegaa takkitti isin dhugaadha tumeeyye sanu sammalachuu dittee hin galuu jettee ilaa guyyaa torbaan kun osoo mana keessaa itti eegaa kun osoo mana ba'ee qaarraan tana itti eegaa itti sommanni ba'ee itti dabartee yoo rabbi jee guyyaa lama malee torbaanii kun mana galuu dittee jirti ni arkitan waan isin haasoo jirtu yooni nan badii qabaadhu bakka sana siitu badii qabaadhaan jaa laakiin gali jeeni na didde ittillee dhaqee na didde jechuudha dhageessa gaa an balleesse badii tiyya naatu balleesse jee manatti bakka isin jirtu dhaginaan akka kiyyatti an fixeen beek saniifuu hin galuu ilmaan keetis guddifadhu hin barbaadu jettee ijoollee akkuma dureen mana dhiiftee qottatti akkasuma michoo tokkollee kaniin qottu narraa fuudhi jeeni jechuudha hin fuudhu jettee na didde agaa onnee daban sombaan nama duutaa yan dhageessanii akkasitti oromoon saniifuu michiyyoo dheengadda ani michiyyoo daa'ima tanarraa sossobdee ijoollee anarraa radhiitu hanga soomana keessaa deemeetiin anillee ijoollee dalagadhee itti galaa jee michiyyoo dalagaarraa yaamee ani buusee mana jirtu dhuftee tumtee jechuu mucaa maatii sanii wajjin jechuu manatti mana ollaa yaamtee tumtee mana kiyyaanii baatamoo jechuu michiyyoo daawwatiidhaan sodaachifte harkitanii jirtan michiyyoon akkasumatti iidallee asitti nu wajjin hin goone manaa kottu jechuu giseen dhufee ani magaalaa ijoollee jechuun dalagaa dhaqee achumaan warra ijoollee wabbitee dhufu michoonis mana hin jirtu maali jiru bara akkanatti duniyaan dhuftee asitti na tumtee akkana na goote hanga ilaa hanga siin geessee jechuudha anis eegeessiin karaa kanaan deemte anillee waan iftuu bana deebisaan jirtu jechuudha isin haadha ilmaanii mana keessatti deebisatti haati ilmaanii takkana manatti hin galu jettee deebitee hoggaanii fi na cinaa hordaa gootee akkana na deemtu taate anis waan isin barbaadu sun galmaan hin gaaf takkanaati namni cinatti argitan kun nama haaraa nama isin hin beekne isinillee waa'ee yuutuutti dhageessa dhugumatti duniyaan
amma booda osoo ni gartee dhuftee waan feetaa ta'u waan inni ta'e isii jecha in mul'isu inuma dhugaan isin hima daawwattoota taqijiban ta'an jechuudha. Kanaafuu duniyaan galtullee ilmaan sii keessatti ilmaan sii mana qaban mana sii ni galti. Dhageessa ammoo manni kiyya mana lamaan qaba kuni ciyyoo tana kunoo asmaanii wal isin barsiisa isii tana jechuudha. Gaa iidaaf jidduu mashquula ilmaan wajjin ijoollee daa'ima wajjin bas iidaa kan itti dabarsan beeku takkana keessaan jira. Iidaan jaartiin hoggaa manaa deemtee maatii ala ooltee hoonnattee ijoollee wajjin gabbaatee hoggaa ooltee hoggaa haati mana jira manillee namatti hin tolu ni beektan namatu iidaa haa ni beektan miti jechuu sababa san ta'eef anilleen isii tana jechuu wal barree isii tana akkana jeetti himee jechuu anilleen siin fuudhaa jeeni isii tanatti jechuu isiilleen naaf hayyamtee anilleen abbaa ilmaanitti ilmaan sadiin qaba akkana jeetti hime haala hospitaalaan ilmaan kan rabbiitii ilmaan kee xiyyaa si wajjin guddisaa ammoo jaartii illee ni qaba akkanatti kun waltinne torbaan lamaa deemtee mana galuu iddee hin barbaadu jettee kan hundatti ibseetiin jechuu keessa waan isin jettullee hin dhageessanii akkanaati isii tanaan fidadhee dhufe mijiyyoo dheengadde isiin ariitus annis isuma daraniin deeme malee waan takka waan si jala qaqqabu jiru isiin an abdii sii gadi hin jiraayee sagaltuu haadha duuba rafeette Oromoon natti gurneeti addunyaa natti gurneetu sababa san ta'eef eegee akkas feete egaa ati hadda ilmaan kiyyaas mataa kiyya gubbaa nin guddisa waan san ta'eef ati immoo eegee naannoo wajjin dorgomuu kan deemtaate anaaf isee wal agarra takkanaati Mustariyaa assalaamu alaikum jinga daawwattootani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa fi jirtanii hordoftoota fi daawwattoota keenya. Akkuma sagantaa raadiyoo keessatti argamu. Egaa akkuma isinillee beektanii illee haadha mana qaba haadha mana isaatii wajjin waltitee anaa wajjin. Na jaallatee moo na jaallanne miti? Si jaalladhee siin jira. Tamam sayyoo ta'ee namni amma fakkeenyaaf asitti ollaan dhalaan jirti. Duraan haadha mana kiyyaa beekan duniyaa beekan ni jirti. Akkamitti osoo jaartiin isaa jirtu heerumtaa yoo siin jedhanii waan akkanaa siyaasawni mataa keessa gaddaa na jala gara ni galtee cooti. Si jala gara galu maaliif yoo ati dhugaanisiisan jibbisaa ta'e akkamitti si jala gara galuu danda'e jaalalatti. Anisi osoo isiin ilmaan sii keessatti deebitees manni kun keeti. Manni san qoseeti siif ilmaan sii kun keeti. Santee waan lama fuudhu ni arginde haala sanaan am siis nin fuudha isiin yoo nin galeettee manni sii keessatti deebitaati namni sii dhorku hin jiru haa galtu manni sii. Ati immoo waan siin jee ani sii guutuudhaaf qophiidha. Waan siin jee sii guutuudhaaf qophii. Saniifuu ati immoo na jala garan galin malee ani eegama kiyyaan waan takka. Kunoo ijoollee daa'imaan qaba. Daa'ima sitti agarsiiseetiin jira. Mucayyoo sanammaan tana iidee tanaan ijoolleen dhiiraalleen gaatee hundaa'eetu malee ijoolleen qaamarraa dhiqaafeeti. Nyaatisaa akka nuufeeti. Ana dalagaan dhaqaa dalagaa irraa gisee na jiru bas dalagaas waa meeqaatu kanatti nama godhee taa'u jira. Sanuu kana hundaafuu nama wajjin walii galee jiraatiin wajjin dalagatu barbaada. Saniifuu ati waan siin jiru naagoota tanaan waan siin jiru naagoota tanaan anillee si wajjin jiraachuudhaaf qophii. Siifin godha waan ati anillee waan ati si godhuudhaaf qophiidha. Waadaa waliin aseenta. Siifin seen. Tamam anillee aruusa siifin godhaa siin fuudha. Siin heerumaanillee. Daawwattoota kun mucoota nani argitanii takkanaati duniyaan akka dhalaa ta'anii seetee barbareesiitii fi akka michiyyoo deengada tumtee si hootu mana kiyyaa bahi maan reetu san duniyaa hootu yoo dheerinaati si hojii wal qixa yoo humnaati si hojii wal qixa isiin barbaree dubbattee deemti yookaan ablee fudhattee deemti dhalma abdii jala deemtu hin dhiisuu dhalaa mana kiyyaa hin dhiisuu dhufte hin dhiisuu jetteeti waan jechuu jirti sawwaan ta'e isaatis qophaa'e hoggaan dalagaa si biraa qotu yookaan hoggaan manaan jirre akka isiin dhuftee manatti waan sin goone si waan qabne akkasii waan sin goone qophaa'e firraa eegatillee. Firraan eegalee sanii namatti wal qixxummaa. Saniifuu ati hoggaa isiin dhuftee mana kiyyaa maan gootettee nuti akka sodaattee manaan deemne. Mukaan irratti gole. Sodaachuu miti ree jaalalaa nagarre malee isiyyuu misa dheeraa agarte tanaaf deddeemtee lololti malee jaalalatti yoo qabaattee dureenumaa dalmanii taatee ala baatee maasii si dubbise maa mana taa'in. Waan kana ta'eef waan siin jiru waan feetu waan itti feetu na gaafadhu. Mana kana akkanaatti hin bahin gatta. Manni mana feeti. Wanni mana na baasu hin jirtu yeroo isiin na dhuftee anis dhala akkasiitti niin beekaa hojiitiya. Saniifuu jechuun mana yoo isiin mana kiyyaa maal gootaa ilmaan keessa keessa maal gootu jette ilmaan abbaa ilmaaniitu ilmaan akkanatti na bira dhiifatee na waan bujjee kutee ilmaan kiyyaa
bira ala teessee maal goota jettee daffaruu qabdi firra akka isin gartee si waliin jedhe. Ilmaan isii jaalala isaa yoo qabaatu mana teessee guddifachuudha malee yeroo takka baatee egaa ilmaan na bira jiraatu deebitee anaaf ilmaanis wanta godhuu dandeessu anis dhalaakiisiitiif firaayin isii dhorka. Ni iidaan akkam jaartiin haati mana abbaan fi iidaan si bira godhatu qabamna ta'e dhufu. Namni kun soomana guutuu soomanaa bahee ni nyaataa ni dhugaa akka fakkeenyaaf bashannanee gisee dhufu haati manaa mana jiraachuu mana jiraanne mee maaltu dhagahame. Haala manaati malee akkamitti osoo nuti dubbadhu ijoolleen naaf ijoolleen kophaa hadiiqaa deemee hadiiqaa tasoollee ijoollee tajaajila daa'ima tana gunarra raftee cinqii meeqan argu jira. Saba san ta'eefuu waggaanii fi wanti ta'e jireenyi dhalaa malee waliin tolu waan ta'eef saniifuu ani waan ati barbaachisiif hin godha. Atilleen akkasitti haadha manaa taatee na wajjin jiraachuudhaaf arraa eegallee ittichi miila keenya waan ta'eef daawwattoonni akkam wanni namni daawwattoota wal sigarsiise daawwattoonni akkamitti haadha ilmaanii ariitee gowwaa haadha ilmaanii konkoocha ariitee abbaa garaa haadha ilmaanii mana baastee mana teessee afaan dubban ta'a naan jettan daawwattoota kee haadha ilmaanii wallaalee miti mee yoo isin taate qoy fakkeenyaaf jaarsi tumuu hin jirtu isin bira jaartii walloluu hin jirtu isin bira ni jirti nama wallolu jaarsa jaartii walloluu jiru laakiin hoggaasan jaartiin hoggaasee afaan deeffattee humnatte harkaa dhufe harkee Tama hakimallee isin nangeessinetti haa kaddu malee haa diddu malee ani immoo hakima maallaqni qageessa qajeelchu mucaan hogganaa maallaqa wanni jiru jechuudha. Fattaala mucaan sammataa isaatiif fattaala hogganaa fi maallaqatti kanneen deemee hakima keessaa jee nagee harkee dabate maalleen narraa bula jiraan hin geessa jee geessan dhayixxe. Ayyee hoggal ilmaanitti hin galu manni dhiiga kiyyatti kan naqame hin galu manni dhiiga kiyyatti kan naqame hin galu jettee deebitee dhala mana jirtu wanni ariitu maali? Khalas mana eegee jibbitee mana hin galu yoo ta'e wanni dhala ariitu maali jettame? Namni takka yeroo takka eegaa mana kana jibbee deeme irraa garaa muratte taanaan as xarafa maa deddeemtii guutumatti yeroo dareessi. Tanaan booda seetutu firaa dhorka. Firaa hin dhorka akka ajaa'ibaatti firaa isii dhorka. Manni mana kiyyaa waan fedha anasii godha ati manni ati haadha mana kiyyaati. Isa dhiiraan agarree isin kanaaf karaarra deddeemee waan deddeemtee waan biraa asaayitti firaa inni isii dhorka lekkatti galcheetiin firaa isii dhorka. Tama waan akkanaati daawwattoota kiyyamee dhugaan isiniif dhageessanii warri na arrabsitanis galatooma warreen gartee sirri jirta abdinaan jettanillee galatooma mee asirratti iidaan jaartiin waggaa ala baatee ala teessee iidaa kophaa alatti gootee atis kophaa mana gootu naaf ijoolleen tishee kophaa namni nyaata dalaguu fana namni wanna godhu fana mashkuula wanni inni viidiyoolee isinii baruu dhabeef wanni inni iidi kanallee guyyaa hangaa kanallee wanni inni tasgargaruu dhabeef dhugaa namni daa'imaa fi wanni naanneessu yeroo viidiyoodhaan wanni joon qabu is bas aarumsiitii fi nani khalaas hangaan haadha manaa ta'e bira laalladhu jeetiin jechuun sammuu jee murteete anaaf ijoolleen waliin wanna jirraa iidallee goonee irraa hafnee alhamdulillahi warra baranaa warra bara hedduu naa godhuun isin jaa takkanaati duniyaan ammoo dheengatta anaa mana jirra michiyyoo tumtee asitti mucaa fi isin waliin sodaachisanii kuttee jechuudha harki anallee neenis booda viidiyoo isin gadhiifte saniifuu duniyaa siituutu intala garte intala bira kuttee namaa dhiira jechuu jirtaa miti siituutu namaati ulaa keetii yaa qarqari dheengatta booda ulaa keetii yaa qarqari dhalaa abdi fide kunoolaal fideetiin jira nama yoo dheerinaa sirra dheeraa yoo diiminaas daran yoo mee olkaasitti si garsiisa olkaasitti si garsiisa nama akka keetii harkadheetiin jira sababa kana ta'eef qeetii balbala hin bahin balbala baay'ee taanaan anaaf si yemma boota gali jedhe ingatti nama sitti waan ani miila qiyyaansa dhufe sababa miila qiyyaansa dhufe hin galu naan jettee natti hanjamte baga natti hanjamte galatoon haadhalmaan kiyyaati baga natti hanjamte dhageesse saniifuu jechuun waan inni ganaan illee sakara dhufu hin jirtu as sii gadi hin jiraay maaltu haasoo kana fite sii gadi hin jiraay dur jirti jaartii wal lolaa ani ayyee si dha'ee si tume gali ayyees yoo rakkoo qabaatte yoo sini wallaansisitti hafee si wallaana jenne hoggaan ifis dhufe hin galu jettee namarratti akkasitti natti ashoofte natti hanjamte sababa san ta'eefu balbala keetiyyaa ilmaanii fi jinni ilmaaniin qabattee keetiyya balbala baate taana anaafisee walagala tamam ta'een gaddaa sanuu siif haftinsee sanuu sirra hin kafalu ta'a sababa san ta'eef kun olaal fidadheetiin jira ni gartaa saniif jechuudha nama si wajji wal madaaluun fidadhe ilaal ijoollee tiyya haadha taatee fi waan isaan barbaadan gootee fi naa wajjin gargaartee ni guddiste
نيم ودسار كلاماني أيوة سبب سنتيفو دنيا بالبلكات يا بدرنا ها ميلا خسي جبسيتين أكاد تسوسون سيقول مبوت ميلا خسي جبسيتين أكاد تسوسون سيقول دكان ستي ولا كذا سنيفو تكناتي دعوتو تكي جورين أدي سري ما ريتني نعرف جدني سكلتوما nama gartee gabbee osoo ilmaan hiidatan ilmaan kun maal nyaachuuf jiranii maal dhabanii maaltu raafee akka ilmaan namaatti maaltu godhamee fi hiidatan jettee ilaalin jechuun haala teessee viidiyoo isin waraabdee waan feetaa soo jirti. Nama kana isin haadhalmaanii ilmaan keessan maan deebisne maal reettanii na arrabsitan galatooma isinillee warri na arrabsitan duniyaan balbala mana kiyyaa baate taanaan anaafis yemma boota dhageessanii dheengadda dhuftee michoota hin deemte arra tanaan tunu jettee dhuftu osoo ati hin tumne anaat tuma. Osoo isiin waliin geenye anaa isiitu muta. Sababa na aarsite hiidatanaan kophaa na ichisifte hiida kophaa na ichisifte jechuudha. Anaaf ilmaan kiyya hiida kophaa hin. Saniifuu maal ni biraa gooti maal ni biraa gooti naaf ilmaan kiyya bira. Waan kana ta'eefu balbala keeti yambeen balbala mana kiyya yambeen balbala ilmaan kiyya yambeen balbala tiyya yambeen maa salaama naafis giddu dhumattee jirti khalaas. Takkanaatis hin jaa. Daawwattoota qiyyeessina dheeressin akkamitti ijaartuu ijoollooti miidiyaa irra nu waraabtuu reettanis dhiifama narraa taati akkuma aaraan keessi yeroo waan kana hunda haasa'ise saniifuu amma booda inshaallah jireenya siif haatis gabbeessuu haadha manaa qooytu rabbi si haa godhu tanallee tammas dhufte tanallee rabbiin haadha manaa qooytu siif haa godhu jaati du'aayin haa godha anillee du'aayin isinii godha iid mubaarak baga iidatti geessanii iidarraa haftanin isinin jaa takkanaatii baay baay.